hayyee akkam jirtan nagaa fayyaadha yooyyaa baga nagaan dhuftanii dhiyaadha laafii walitti dachaanee jirra arraan tana mee diinni keenya eenyu waan jetturaan dubbachuu fedha warroota ergama biltsiginaa yookaan ergama nafxanyaa kana diriirsanii deemaa jiran yookaan ergamaa jiran kanarraa dubbachuu barbaanna akkam jirtan nagaa fayyaadha baga nagaan dhuftan dhiyaadha asumaanuu roorroo daangaa dabartee tasaba keenya irratti gaggeeffamaa jiru tanallee wal yaadachiisuun gara jabeenya mootummaan kuni ilmaan oromoo irratti gaggeessaa jiru irraa dubbachuun dirqama waan taateef isa irraa illee ni dubbannaa ta duraan dura obboleessa keenya yaayyaa bashiir obboleessa isaa amrii taheef jajjabina hawwinaa isaaf obboleessa isaatiif jannata hawwinaa fi yaayyaa fi maatii isaallee imaana sabrii jechaa garuu waa'ee isaa kanallee xiqqoo irraa dubbachuun dirqama ta'a maaliif fufte jennaani mootummaan faashistii nafxanyaa ammaan tana biyya teenya qabatee jiru kun erga dhufe diina godhatee ilmaan oromoo qofa doorsisuu ilmaan oromoo qofa ajjeesuun dalagaatii je'ee hujii godhatee jiru mootummaan faashistii sirna nafxanyaa abiyoot kaasaahun kun arraan tana obboleessa yaayyaa bashiir dadhabnaan yaayyaa bashiir dhaqqabuu dadhabnaan obboleessa isarratti tarkaanfii fudhatan jechuudha wanni kun isa qofarraan jalqabnee torbaan kana keessa namoota hedduutu ajjeefame oromoo keessa namoonni ajjeefaman yoo xiqqaatte nama 7-8 ajjeefame torbaan kana keessa asaffaa kuush salaalee darratti sadaasa guyyaa 20 mana hidhaarraa baasanii ajjeesan mucaa kana namoonni hedduun akka beeynutti gurbaan kun gurbaa goota gurbaa dhiiga abbaa isaa kafalatee harka seeraa bu'ee harki seeraa osoo jiru gabbaasanii halkan ajjeesan ilmaan oromoo arraan tana mana hidhaa jiran anytime gabbaafamanii ajjeefaman akka obboleessa yaayyaa bashiir ilmaanii fi haadha manaa isaa biraa fuudhanii gabbaasanii rasaasa afuriin dhawanii guyyaa 2-3 booda erga hospitaala seene inninis amrii ta'e jechuudha biraanuu gabayyoo horroo guduruu wallaggattis ajjeefame gaaddisa alamaayyoo inninis horroo guduruu wallagga bariisaa kitila guddata horroo guduruudha innis kadiir abdullaa harargee qobbotti sadaasa 20 ajjeefame maftuu yuusuf harargee dirree xayyaaratti sadaasa guyyaa 20 akkasumatti illee kaleessa warra ajjeefamee jira jechuudha ka obboleessi isaa ammaan dura bordodde irratti aanaa qumbii bordodde irratti warra liyyuu haayilii abdii illeetiin lolaa ture achi koomishina ture naannoo sanitti nama daangaa oromiyaa osoo kabachiisu achitti wareegame jechuudha obboleessi isaa bara 2017 keessa arrammoo obboleessa ajjeetti kalee ajjeesan jechuudha so maal jechuu barbaanneeti oromoon kadaran irra daran garaa nama guumaali namoota osoo ajjeechaa gara jabeenya akkana ilmaan oromoo galgalaa ganama qalamanii bineensaaf darbamanii ilmaan oromoo ajjeefamanii rasaasa mana hidhaa keessa fuudhamanii darbanii mana isaaniirraa bakka dalagaarraa bakka barbaadanitti nama barbaadan nama ija ja'an hunda fuudhanii galgalaa ganama ajjeesaa jiran osoo arganii humna isaan deeggartu yookaan warra isaanii wajji dhaabbatu kanaatu irra garaa nama guba tokko laal amma gurbaan kalee sun at least hijaa abbaa isaa bahateeti akka dhiiratti osoo mana hidhaa jiru du'uun isaa nama gaddisiisa garuu sila mana murtiitu du'a isaa murteessuu qaba malee abbaan barbaade mana hidhaa irraa baasee ajjeesuu qabu namoota kana arguu dadhabee jira namoota kana arguu dadhabee jaamee jira jechuudha ka dhiiga abbaa ifii kafalachuu hin dandeenye jira ka dhiiga obboleessa ifii kafalachuu hin dandeenye jira akkamitti namoota akkanaa kana fakkii godhannaa jechuu qabna akkamitti hadhaa'uu qabnaa jechuu qabdi oromoon arraan tana gara jabeenya haganan jedhamne osoo haadha abbaa isaa ajjeesan osoo dubartii taan gudeedan abbaa mana isii duratti
ijoollee qaroo jajjabduu harka isaanii seente halkan baasanii ajjeesanii bineensaa darban diinummaan kana caale jira hin jiru oromoo diinummaan kana caale hin jiru raayyaa eenyu yaayyaa bashiir obboleessi isaa yaayyaa bashiiri miti obboleessi isaa nama bultii qabu nama guddaadha nama ilmaan qabu nama barsiisaa nama jireenya mataa ifii qabu yaayyaa bashir qabsoo nama khalee itti khararraa itti goree miti dheengadde yookaan nama feesbuuk irratti nama khalee qabsoo jalqabee miti waggaa takkaa fi waggaa lamaa miti gurbaan kun umrii isaa guutuu gaafa inni silaa dubbi himaa adda bilisummaa oromoo ta'eewu maatii isaa takkaa namni eessa jirtan diimaa moo gurraacha namni jeen hin jiru gaafa Jawaar Mohaammed akka leencatti asii qabsoo finiinsaa ture haati Jawaar Mohaammed diimtuu moo gurraatti namni jeen hin jiru obboleettiin isaa ta'a akkamii namni jee gaafate hin jiru maatii isaa namni gaafate hin jiru arra maatii isaa irraa qabeenya saaman inni harka isaanii waan jiruuf yaayyaa bashiir waan fagoo jiruuf arra obboleessa isaa dura ajjeesan jechuudha duuti tun mana nama hundaa seenti namni hundi dhandhamuuf ta'a yoo oromoon tokkummaadhaan haatee ummata bineensa kana firraan ariin keessattuu isin warri diyaaspooraa irraa galtan abbootiin garaa diyaaspooraa warra ala irraa gale warra rabbiin qoonqoo isaanii Jawaar godheef erga asii galanii fi erga biyya galanis galgalaa ganama Jawaar faraduudhaan leencoo baatii irraa ilqabe walaa leencoo baatii je'iin jaafar alii je'iin maamaggi eenyu maqaan isaa maggishee je'iin biraanuu leenjisoo hundi keessan tana haallee dabalatee hundi keessan biddeenni keessan qoonqoon teessan Jawaariin isinii baate arra Jawaar isinii hidhamee jira arra ijji teessan agartu ijji teessan jaamtee jirti ilmaan oromoo akkana du'aa jiru ijji teessan agartu namni gaafa akkanatti namichi kun guyyaa boru maaltu as deemaa jira maaltu saba kana qunnamuu deemaa wanni jedhu hin jirtu isin hallayyaa teessan guuttannaan garaa keessan guuttannaan kabiraa isin hin laallatu mee addunyuma irratti nu garsiisaa mee nama akka abiyyitti oromoo tuffate nama akka abiyyitti oromoo cabse nama akka abiyyitti oromoo ajjeese ni jira ajjeechaan gara jabeenya akkanaa kun takka argamee ni beeka boobar gaafa qeerroo waggaa 4 silaa arra bakka gaafa akka hiriira baanu abiyyi taate oromoon lafarraa dhumte jechuu bara khanaafu yaa jara keenya oromoon yoo amma khaane guyyaan nuti khaanu jiru waan gochuu qabnus galgala ganama waliin lallabaa jira waan godhuu qabnus galgala ganama waliin lallabaa jira ergamni nafxanyaa ergamni sirna faashistii abiyoot kaasaahun kun seentiraal irraa haraqeetti gaddeema godina bu'ee godina irraa aana irraa qe'ee aana irraa gandatti gabbu'a jechuudha warra ergama isaanii fudhataa deemaa jiru kana caasaa isaa kana oromoon hangan kukkutin abbootii gara warra garaaf ergamu kana hunda hanga bakka ittiin godhin hanga tarkaanfii barbaachisaa isaa kanarratti hin fudhatin oromoon nageen argattu oromoo kara dandeessu hundaan qabsoo isii yoo godhin akkanuma takka takkaan du'a qaama godhannee baranneeti gaafa kaan ni irraanfanna dantaan qabnu rest in peace jenneetuma usnaa jechuudha namuu qabsoo kara danda'u godhuu qaba kabiyya alaa jirtu sagalee teetiin qabeenya keetiin deeggartee qabsoo tana bira dhaabbattee kabiyya keessa jiru waan danda'uun arraan tana haa xiqqaattu haa guddattu warra waraanaan isinii lolu bira dhaabbachuu harka bantanii qeebalu torbaan 2-3 isinitti iyyaa jira takka qeerroonis karaa qabsoo dandeessu hundaan karaa cufu sochii amma jalqaban kana ummanni keenya wajji dhaabbachuu yoo kun nan gahu jaan ummanni keenya ka'uu qaba mirga fi gaafachuu qaba yoo ka gaafa wayyaaneetii peellefsan osoo qawween sodaatiin bahaa ture guyyaa tokkicha gaafa giraand raalisan san booda wayyaaneen hodhaa qulfii teessan jettee jirte jechuudha maaliif ani biyyatan hangana daameejiin godhu hizbaa amatsi yookaan fincilli ummataa kun humna kiyyaa ol ta'ee jiretteeti osoo daameejii takkan godhin osoo oromoon madeessin
nama akka Haacaaluu osoo ajjeesin namoota akka Haacaaluu osoo ajjeesin namoota akka Jawaar osoo hidhin namoota akka obboleessa Yaayyaa Bashir amma kun bar duuti kun bar Yaayyaa Bashir jechuudha bar maaliif bakka isaati si fudhannee bakka isaa si jeefne jechuudha waan biraatii miti hiika biraan qabu jechuudha bakka isaa si jeefnaa jechuudhaaf obboleessa isaa ajjeesan jechuudha kanaafuu maali isiniin jechuu barbaada Oromoon bakka jirtu hin hadhooyne haa Oromoon hadhooyne haa hadhaawa hadhooytaniin jirtan hin hadhooyne osoo hadhaa qabaattanii arraan tana teessanii gabrummaa firatti ilaalta sila gabrummaan as deemaa jirtu Abiyoot Kaasahuun namicha Lammaa Magarsaatiif hin tahin namicha Juhaariif hin tahin namicha warra tiima waliin dalagaa turaniif hin tahin arra abbootii garaatii fi tokko tokko asii galtee garaa ifiitiif jireenya fi jijjiiruu dadhabdee asii isa jala kurkurtu tanaaf waan haa godha jedhanii arraan tan ilmaan Oromoo qaqqalsiisa ajjeessaa jiran jechuudha lubbuu qaqqaalii ilmaan Oromoo baasisaa jiran jechuudha sinigalee kanaafuu Oromoon fincila xumura gabrummaa hoo'i ja'ati baha addunyaan isin eegaa jirti addunyaan Oromoof gurra fannaa jirti arraan tana lola torbaan sadii dhiisa akka miidiyaa isaanii yoo dhageeffatan gurri isin keessaa baha moohatan isaan guyyaa rabbiirraa ganama hoggaa haatanii EBC bantanii fi Taayyee Dongoraa laaltanii fi Abiyyi Ahmad dhageeffatan injifatanii jiran kijib lolli kun lola dhumataatii miti lolli kun lola dhumataatii miti arra osoo jarri kun guyyaa sadii nu kannaa jedhan guyyaa sadiis fudhatan waa takka wanni jijjiiraman jiru mootummaas godhatan wanni jijjiiraman jiru arra humna inni humnan qabu Abiyoot Kaasahuun humnan qabu waraanni isaa humnan qabu Oromiyaa keessa humni takka jirtu qeerroon sochii amma jalqabde karaa cufuu haa ta'u waan adda addaa ta'u amma yeroon itti finiisitee itti mudditee deemuu qabdu yeroo mirga fi gaafattu amma yeroo hidhamtoonni keenya Jawaar Maammaffaa hidhaanuu bahan Baqqala Garbaa haanuu bahu Abdii Raggaasaa bahanuu bahan Shamsaddiin Xaahaa bahan hundi isaanii haanuu bahan jennee sagalee taanuuf amma Oromiyaa guutuu keessatti yeroon baanu amma already Abiyoot Kaasahuun war crime barbaadamaa jira bar jedha keenya lola amma gaggeessaa jiru kanarratti araara didee war crime dhaaf addunyaan isa barbaadaa jirti ummata bishaan irraa cufee elektiriika irraa cufee baanka akkaawuntii dhalataa Tigiree jedhame hunda irraa firiis godhe waan gaarii isin fakkaata nama 12 qabattee ati saba tokko guutuu godina tokko guutuu naannoo biyya geessu takka guutuu waan isaan qonqoo itti kuni bar humanitarian dha bar kuni war crime jettiin bar faranjiin akkana wal dhiisanii seenaa mootummaa addunyaa wajji kanaaf laal qarshii jijjiire dadhabe waraanaan dadhabe karaa hundaan dadhabe wanni inni harkaan qabate hundi harka badaa jirti kanallee itti kashafaa jira guyyaa sadii je'eeti ummatatti hime guyyaan sadii kunoo arra torbaan sadeen keenya fixnee torbaan afuraffatti mataa ol naqachaa jira waraana kana addunyaa miti keessa gargaaraa jiru gaddeebi'ee isin kadhataa jira gaddeebi'ee maallaqa isin saamuu ta'a mallee namichuma kalee maallaqa ilmaan Oromoo saammadhaa jee godina biraa takka keessa namni saamin jiru Oromiyaa qofa kan maallaqni itti saamame mana miskiinaa seenanii cabsanii ilmaan hiyyeessaa ajjeesan arra warri garaa ifiitii ergamu warri qochumaa ifiitiif ergamu ilmaan Oromoo haadha Oromootiif sagalee ta'uu dhiisanii haadha Oromootiif dubbachuu dhiisanii sirna faashistii sirna nafxanyaa kanurra deebi'uu deemuuf galgalaa ganama iyyan jechuu abbootiin garaa arra gaazexeessaa Dirribaan mana hidhaa keessaa rakkoo argaa jira Taamiraat Nagaraa ala taa'eeti sa'a 24 Abiyoot fa'aa arrabsaa jira Finfinnee keessa taa'ee paartii isaa arrabsaa jira isa maa fuudhaniiniin laal Oromoo dammaqe mee godina kam keessatti namni mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamee akka bineensaaf darbamaa jiru yoo Oromoo taate malee maaluma isin rabbiin garaachuma harree akkam rabbi isinii kanne warreen paartii biltsiginnaa kana deeggarra jettanii
galgala ganama iitan ka booyichi ilmaan oromoo haadha oromoo kun isinitti mul'anne rabbiin garaachuma akkam isin kan biddeena 100 nyaatanii bultanii guyyatti nutti himame foon sangaa miila tokko fixxee rafta biiraa saaxina tokko fixxee rafta biddeena 100 nyaattee rafta moo maali ati rabbiin akkamiin sammuu si keessaa fuudha mee badii Jawaar Mohammad mee Jawaar Mohammad waan kana balleessee yoo oromoof galata oole malee maal balleesse wanni arra mana hidhaa keessatti darbame mana hidhaa keessatti dararaa jiran jechuudha isaa walaa Baqqalaa Garbaa hunda isaanii jechuudha Shamsaddiin Xaahaa hunda isaanii Abdii Raggaasaa Faaji'aati maal badiin isaanii warra kalee waliin qabsaawaa turre waliin tokkummaan qabsaawaa turre waliin jettuutu arra abbootiin garaa garaa dhidhiibdee hundisi Jawaar faraddee qonqoo garaa ifii guuttachuuf warra biddeena 100 fi luka sangaa takka nyaatee biiraa saaxina 2 dhugeeruuf akka Taayyee Dongora akka Ahmad Gishee jettanii akka dhukkubsataa dheengadda baaldii takka haqise tokko ganaa biltsiginnaan amantii ta'uu teessi amantii yoo isin nutti garagaltanii abiyyi ergamaa rabbiiti jedhuu baattan kitaabni keenya maddamari abiyyiin ergamaa rabbiiti yoo isin jedhuu baattan arguuf teessan amantiin teenya biltsiginnaa jedhuuf deemtan haala kanaa yoo deemtan yaa warra rabbiin moora ijarra isin kaaye haadha oromoo taboochuun agartan ilmaan oromoo kichuu galgalaa ganama dheengadda amma ijoollee ciroo keessaa mucaa qeerroo jabaa san fuudhanii ajjeesanii laga darban mucaa dhiiga isaa kafalate mee laala maal balleessa amma mucaan kun akka dhiira dhiiga abbaa isaa kafalate konkaan tokko asirra taa'ee ka abbaa isaa dura ajjeesan faan asirra taa'eeti kanafaa komata wanni godhame kun seeraan gaafatamuu qabaa siin jaa dhiira jeetee kunfaan cidhaan rarraafatee deema tokko inni bar dhiiga abbaa isaa kafalateeti abbaa dhiiga abbaa isaa kafalateeti yoo du'ellee harka mootummaatu fuudhee ajjeesee ni bar akka leencoo baatiin jiru obboleessa duraa wanni godhan tokko abbaa isaa asitti duraa dhabamsiisan hin jiru as keessa har'a biltsiginnaa deeggaru ishee ummata akkanaa kana faajiin oromoo himanna yaa akhi akkami ummata akkanaa wajji oromoo himanna warra obboleessa isaa fuudhanii jalaa bachiisan qonqoo biddeena 100 takka nyaachuuf biiraa saaxina 2 dhuguuf luka sangaa tokko nyaachuuf jee arraan tana ilmaan oromoo nafxanyaa watti gurguratanii nafxanyaa wajji ajjeessaa jiran jechuudha tokko jira Minisootaa kanas dhamaa tokko ka abbaa isaa wayyaanee fi abiyoot kaasaawunfaa jalaa bachiisan as taa'ee namichi mucaa san ajjeese seeraan gaafatamuu qaba naan jedha idiot namichi mucaa san ajjeese maal seera kamtu jira seera goreellaa seera kamiin gaafatama seera kamtu isa gaafata mee seera kamtu jiraahi seera kamiin gaafatama mee mucaan kun harka seeraa bu'ee maal godhuuf baasanii ajjeese waan oromoo ta'e qofaaf that's it period wannummaan mana hidhaa keessaa guuranii mataa keessa dhaawanii ajjeesaa oolaniif waan kana ta'eef sababni isin abbootii garaa especially warra maatii teessan wayyaaneen opinion isinirraa miite arra hudduu shur gootan biltsiginnaa jala warra akka keessanii kan warri oromoo mataas gaccabsiisee oromoo akka isin dubbannillee godhaa jiru ummata akka keessanii kan ummata garaan dura dhate ummata stupid idiot ummata akka keessanii kan akka leencoo baatii obboleessa isaa opinion wayyaaneen jalaa bachiiftee arra inni biddeena 100 garaa guuttata luka sangaa takka nyaata biiraa saaxina 2 dhugee ilmaan oromoo gurgurata obboleessaa dagate tokko jira aktivistii fi injoo as kaastaa'u tokkos what a shameful man maali ummanni akkanaa boo ish ummata akkanaa wajji oromoo jenne himannaa hay gabrummaa yoo jaalattan duuda haxaa wadhaa eeggadhaare maal mee amma fakkeenyaaf obboleessi Yaayyaa Bashiir maal balleessi Yaayyaa Bashiir bar dubbii himaa adda bilisummaa oromoo ture bar arrarra gaafa san angoorra qaba bar eertiraa keessa taa'ee waggaa meeqa bar sagalee bilisummaa oromoo dabarsaa ture bar wayyaanee maan ajjeesin obboleessaa
خنا لا الخجافة وياني سن اللي ندي جمدا فا دبمسيس ورا الرئيس ني حركة سني تومو ورا أبوتي ده سني فأبليان كيسن دبمسيس ورا حركتهم تاني مو فيديو خنا خقول إسين تبلف جت ماله كي جبدوت namni hamaan akka opidioon jiru TPLF bararra haqeesiitiif dhumaa jirti bar TPLF Jawaar faa gadhiisaa Baqqala Garbaa faa gadhiisaati bakka takkatti haasoo jechuun bararraan tana gidiraa gila kan argaa jiranii hay bar isaan ta daradaruun dadhabne abiyootoo akka keessanitti huddu jala lullu dadhabane abiyoot jala hin dadhabne yaa abbootii raqa إيش إسيني وجه أورمو ما هي متشونو نمجي بسيرتي والله أمة garbage you guys are garbage أمني خيسة توري جيرينيا خيسة جيرو دبدني على قلتني ورا أشيتي روزا نياتشو دبدني همبرجر نياتشو دبدني بدينا في شرو نياتشو بقلتني إيجا مسكينة أوتوف بقلتني دتشي مسكينة غرغرتني نياتشو بقلتني يا أبوتي قرا إيشني وريك أبسوس قاف على تفتنيس وروتو مكلا ينشو باتي أمين جندي أمة مقر قد أرى قراف قلي بلسقنا جل قلي خانا ورو ماك أبسو أرمو سخالي وقافر تمرتاي من قدو أمان تنا قلتي بلسقنا جل هدولو التتان قاف أبسا ووتا أبا من خانا هدنا مني أبا مشيس أوبيديون arrabar TPLF bar waan fedhellee to identity keetirraa rakkoon qabdu bar afaan qubee afaan oromootiin barachuu keetirraa rakkoon qabdu bar kutaa takkarraa baradhu ittee bar shiine bar deena bargee baasaddu bar maaliif kutaa takkarraa afaan amaaraan baranne isin jaaniin beekani bar qabeenya isin saaman hundi waliin nu saaman ajjeechaa ta'e immoo warra kutaa afurin baratin jeneraalota oromoo keessaa warra maqaa fi sirriitti barreessuun bayin hundisi gaafa misraaq izii turte akka hundi isaanii warri arabal ciqinaa jala gale jeneraalota isin maqaa dhootan kan warra abaa'oo diiguuf gal warra abaa'oo diiguuf asmara dhaqe akka kamaalfaa akka biraanuu juulaa kun hundi ilmaan oromoo lafarraa fixaniiti kan jeneraala taatan eenyu sobdan oromoo yoo dute hundi bakka takka dhumu takka yoo qabsootan kaa'a bakka takka kaa'a yoo finciltanis bakka takka sagalee takkaan kaa'a fincilaa sagalee teessan addunyaa dhageessisa arra warri Tigraay bar wanni dhumaa jiraniif nu manguddummaa wanni didaniif no nuti ahdaawiin barbaannu amma booda nuti federaalizimitti amanna nuti biyya teenya qabannee teenya isinilleen keessan fidadhaa koottaa warra hiitanis gadhiisa xarabeezara teenya haasoonu maal balleessa jarra kun akkasii jara kana iddaan gadhiisu siin cabsaadha dubbiin ati immoo beektu as taa'eeti junta jinni jaankaa jaawwanni juntaan abbaa keetii haa baduun sumunii namarraa dantaan qabnu shit siiqa jireenya kee dadhabee haqa miskiinaa dachii miskiinaa nyaachuu gale malee if dandeenye galgalaa ganama jireenya keenya itti dhiifneeti oromoodhaaf galgalaa ganama sagalee taanenne mataa if shirfu godhu jirra malee nuti waan mataan keenya bar akka itti dalagannee nyaannu ni beeknaa dalagannee jiraannallee bar if dandeenye jiraannaa bar abbo bitamtoota juntaa TPLF jinni ishiishe isin eenyu isin jaare OPDO eenyu jaare walitti himna hay abiyoot kaasaa hun ati amata 27 OPDO bergamaan ture xuuxoodhaan sin guddifanne ummanni kun Biraanuu Juulaa booji'amaan ture Kamaal Galchuu booji'amaan ture Abbaa Duulaa booji'amaan ture hundi keessan ergamtuun OPDO'n isin jaarratte hundi isin warra erge insaa jaare abaa'oollee akka isin qancartu akka isin mataa waliin qabanne gochuudhaaf asmaratti deemtanii isaasii walii galtanii akkuma ammoo walii galtan keessa warri akka oromoon mataa waliin qabanne warri godhaa ture isin Itoophiyaa akka isin feetanii oromummaan baddee hay bar jarri bar xiqqoo booda oromoo fi oromiyaa wanni jaalin jiru isin jiru deemanii bar sabboonummaa oromummaan saalfii qaanyii ta'uuf deemti bar xiqqoo booda huno kadeen gadda baaldi tokko haqqise akka baaldi tokko haqqise huno wanni joo tokko
biltsiginnaan fuulduraaf amantii ta'uu deemte amantii Itoophiyaa ta biltsiginnaa jaamtu ta kitaabni isii ta samiirraa bu'e mandamar kajaaniin ergamaa ka abii jaaniin nun joofu deema bar jarri kun jara hallayyaa biddeenni garaa isaaniin guunne foon garaa isaaniin guunne foon jiraa nyaatan biiraa saaxina meeqa dhugan garaan isaaniin guutamne akka dammaqaa nagaasaa kana akka Jaafar Ali tana hundi isii kolkollee asii yaati tan hunda Biraanuu Leenjisoo faa jaati osoo jarri kun jiru Oromoon bilisummaan argattu daangaan dabarree boo daangaan dabrame bara deemi akka dhiira siillan ofirraa ajjeesi ka yaadaan si mormu yaadaan firraa morme miskiinni maal si godhe hin jiru seenaa addunyaarra dhageenyeen bahin waan akkanaa abbichuun waan jedhe abbichuun abbaa keetii abadu sare ilmoo sare abbichuu maali kun shayxaana abbichuu ko abbichuun abbaa isaa habadu ilma naftanyaa mee ilmaan Oromoo kam mana hidhaa keessaa guuramanii akka ammatti ajjeefamaa jirani kun isin dhukkubsu moo isin garaa keessan qofaa isin dhagahama garuma keessan qofaa isinitti mul'ata Itoophiyaan Haacaaluu ajjeeftee Jawaar Mahammad faa hiitee qaroo Oromoo hararraa fuutee ajjeestu galgalaa ganam mana hidhaarraa baastee ajjeeftuun funyaan inaanu baatu akka Yugoslaaviyaa bakka torbatti haa cicciramtu Oromoon ka'uu qabdan Oromoon hin hadhooyne gana Oromoon hin hadhooyne gana duutii mana manatti siseenuu teessi gaafa san kaata duutii gizee hulaatee hunda dhadhooyte kaata arra kaatee abbootii garaa kana tarkaanfii irra fudhadhu abbootii garaa kanarraa firraa meessa kittallayyoo fi hattuu tana firraa kanarraa meessa caasaa isaanii kukkutaa ari'aa baqqaa finfinnee 4 kiiloo keessaa teessuufi ka ganda keessaa oofaa godina keessaa buqqisa aanaa keessaa buqqisa ganda keessaa aanaa godina hunda keessaa firraa kukkutaa haraa ka isin darare isaanuu salfirifeessidha firraa kuchisaa kanarraa dasseet hay nama mana hidhaa keessaa baasanii torbaan kana keessa nama 7 ol akkamitti ajjeefama kanaaf Oromoon waan qabaniin gabaa dhaqan ka'aati hidhannoos hidhadha wabuma isaan shanee ja'anii ummanni abbaa garaa hallayyoonni tun asirra teessee galgalaa ganama warri dur wayyaaniif ergamaa turan arra isaan junta ergama kijibtoota ama shanguutu gaafa asirra teessanii Oromoo gandaa fi kutaa waliin dhawaa turtan gaafa sanuu wayyaaniif ergamaa turtan isin kijibtu gaafa san wayyaaniif ergamtan arra biltsiginnaaf ergamtan biltsiginnaanis dur wayyaaniif ergamti arrammoo nafxanyaaf ergamte ilmaan Oromoo darraa jirti eenyu isin mataa gaccabsuu feetan juntaa jinni jaan kaattanii juntaan isin haa baru juntaan abbaa keessanii haa baduuti juntaan mulla akka namni akka Oromoo mataa waliin qabanne isinirra TPLF san isinirra yarka dhibba nafxanyarra isaan bar laal Oromoo bar haa xiqqaattu haa guddattu Oromoo gaafii isii bar nu jettanii hayyeega waan arra nu jettan kana arraa miti gaafa isin agartanii dhufa lafa finfinnee baantan tanas namni gurgurate OPDOdha yoo gurguranis walumaan gurguranne yoo gaafatamnes walumaan gaafatamne jedhan isin maleekaa jarri shayxaan isin maleekaa isin waggaa 27 gaafa isaan nu gotaa turan isin maal gochaa turtan isin macaafa qulqulluu dubbisaa turtan quraana qara'aa turtan moo maal gochaa turtan abiyyi maal gochuu ture abbaa duulaa maal gochuu ture baacaa dabalee maal gochuu ture macaafa dubbisaa turani gaafa waggaa 27 warri arra junta jettaniin kun warri isin junta jettaniin kun gaafa isaan nujjeesaa turan isin maal gochaa turtanii isin chigginyii obaasaa turtanii hulaasaanii eegaa turtanii maa wal somne isinimi Oromoo fixaa ture warri Oromoo isaanii wajjin fixaa ture isinimi isaan kalee nu fixaa turan arrammoo isin kalees
وان خلينو فتني أرنو فتو جرتني في اتقافة مقبدا ارقم تودا تي بي ال اف isinu ti pellefi isin dhale maa kijibtan isinu namni isin dhalche TPLF isin dhalche xuuxoo isin obaasee daaddee isin oofee isin guddisee mataa keessa kurkummiidhaan isin dhawaa isin guddifate deemaatii yaa gawwajjees hunda deemaa nama jajjabaa oromoo keessaa lama ugaanuu fitayyan deemtanii diddam qabaa itti fidaan turre isin arra qeerroon isaan san isinirra ariite maqalee galanii kabajaadhaan geetaachoo asafaa jinni hunda kabajaatti godhanii battaa'aa jiranii barisaan saba ifitti kabajaa godhanii isin immoo ka akka dhiiratti isiniif qabsaawee isinumaahu isinirra ari'ee masaraa san isin naqe leenca akka Jawaar Mahaammad mana hidhaa keessanii qeerroo isinii lubbuu 5,000 gabbarte ta isaanirraa hafte arra adamsitanii ajjeesaa jirtanii bar eenyu duba diinni oromoo isinii bar isin diina khalee isaan diina khaleessaati isin diina khaleessaati fi diina arraati kanaafuu waliin sobnu oromoon hadhooytee on ka'in oromoon yoo hadhooyteen ka'in qeerroo qofarra laaluu miti amma qabsoon bakka hunda karaa danda'amu hundaan karaa cufuunis kaseera caccabsuudhaan kittallayyoo isaanii daaraa gochuudhaan yoo oromoon hadhooytee lafaan ka'in duutii mana nama hundaa seenti amma du'a qaama godhatina qaama godhatan already du'a barre amma du'a barre abalu du'e rest in peace abalu du'e inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abalu du'e rabbi rahmataa godhuuf warra jannataa isaa godhu maaliif du'een hin jirtu eenyu ajjeese akkamit du'e akka gurbaasanii hin jiru kadhiyoota namaniidhaa keessa ajjeesan ka abbaa kiyya ajjeese adamseetin 5 godhee kabaladhee jedhe keenya immoo isaaniif harkatumaa bara keenya isaaniif harkatumaa bara dhiiga abbaa isaa kabalachuu dhiiseeti isaaniif harkatumaa bara warra TPLF wajjin OPDO TPLF wajjin warra akkana dhiiga madaafaa bachiise warra akka hayyootan badan kana hunda warra godhe isaaniif harkatumaa jira bara keenya nuti warra du'e bara warra jiruun du'e faatu nu wajji lakkaawachaa jira wajjin deemaa jira bara mucaa sanfaa fakkeenya godhadha afaan qabna jettaniiti Facebook kanarra teessanii seerriin jiru namichi mucaa san akkas godhe seeraaf dhiyaachuu qaba rubbish deem dhiiga abbaa keetii baafadhu dura warra abbaa kee ajjeeseef harkatumaati warra obboleessa kee ajjeeseef wajjiin garaa kee guuttachaati as teessanii oromiyaan bilisoomte midirqishoon bilisoomte akkana taanee jira TPLF junta midirqishoo junta kijibdu kaadiroota hunda isin laalaa jira ijji ummataa isin argaa jirte okay yaa warra amma TPLF sababa godhatanii ni beeynaa barnuti bar duuti Hacaaluutiif hidhaan Jawaar Mahaammad bar nama hedduu adda nu baasaa jirti bar biltsiginnaa dhokottuu fi biltsiginnaa dirree baate dirree baafatte ha dhokotee deemu hundi arraandana TPLF sababa godhateeti futtuq jaa jira amma futtuq hattuu fi basaastuu nunti rabbi isin haa balleessu amata kuma takka jiraattan addunyaa tanarra how many years amata 100 amata 200 maal isin Hacaaluurra caaltanii isin Hacaaluurra caalte lubbuun teessan kaayyoo ilmaan oromoo ganama wareegamaniif san dagattanii arra warra bararaa finfinnee bararaa goona san cabsinee as deebina ani bar jarri kuni rabbiin foormulluma akkamiin akka deemtan naagalaan jiru baran maal jaaniif amansan gawwaan tokko beeytani nafxanyaan hin jirtu nafxanyaan kufte abiyyiitu akkana sossobee isaan lamaan waliin dha'ee as deebee wanni taas rabishidha sun
rubbish talk لا إتأنا نساء جر نفتنيا وش قدام منستيرين جر أنجو قل في بكسلا دهن النتي نسان بك قل في فرتن فرن هاجبسن فرن هاديسن برغنم أبي يشدر بني في ربها مالا باغي فيت يا دمي متعلق كيس اندليني هنتي خغنا لغنا أبي أبدته أرانت نتجرا هاجبسو بر أورمو هاجبسو جوار فاس هارشنو برو هنادو فورجت يا فوزو هوري هنت خمتال لكيس اندلين متى خيسن موري شوفي جر إجتي سني في سموتي سني اللي موري هاجوجي جر خا أورمو أني خيستي تجابسنا أورمو مرجع في فالمتشو قبتي خا ورانا خيسنيس برد أبدا ورانا خيسن يرونيسين هيدا تشيفتن أم يرونيسين ورانا خيسن جبه فتن أم ويرون كيرو جد أبتن أم يرونيسين في كلا جيستن أم يرون خراج فتن أم do whatever you can بكا that's it كابسو هرمدن ديس هندن قولي كابسو خرات قفتون قب خراتن ديس هندن كابساي خميديان دن ديس توترين قولي ولا كتين كبينا كابسو خخرات فوس هاتفو دخا خمخينا سيرج أبسيد مهاداغني كيتر ليو قد دخي دين دوس كوكر رخاسا that's it don't wait somebody to come fight for you إمو ورانا جبيفت ورانا هيدا تشيفت ورانا هيدا تشيفت هم نسا جبيفت أما درو اللي سنين جينجر ورانا يو هيدا تشيفتني جبيفتن يو موتو ما هون جيجل لي وراني برا رفور ورانا مخي غنات بسيلو بايچو أبان براهم نانا كستر لبني ورانا خنا في دتيچو because one warana fi wal waran sa kaysa jirru fechu barri kun ni darba barri wal gananis ni darba barri waranat ni darba barri nagyalle numo dufa guyata kaysanuma baati guyata ko oromon barahama kana kaysanuma baati immo oromon falmachun dirqam you have no choice خردن ديس هندن فالما خيتي تيچو قبدما يروهم نسا ددبه كلاش اچبطو غورته خره كابا ديمه كوما تمن الرافت اجرن امته المان هيسا اچت فت اجرن غنا غنافو اي سي سي دبچو تا ابيوت في جنرالوني اما انغور جرن كون هنديسي ورلد انترناشونال كريمنال كورت دبچو تا ناسيسي هنديسي وار كرايم دبچو تا وانا مغو اجرن كانلت because lola kana khajal qabe isani nama khudan qabna jaani deema jiran ilman nama la farra fit ajran kha achi qofa miti khaduma jiru kheenyalle duma jira khayfin bayn khabidena je uniform isa ufate hundi olola ummata khanatif olola deebu isayas hijab hachu fedu fi olola abiyot kaasa huni jecha arranta ilman hiyesa akka billache biddati guramati achitti duma jiran jechu jira kheenya ilman hiyesa duma jira ilman kumata man arra kana dumani awwalcha dhaban kana itti gaafata mutaan maqalee guyyaa lama sadii keessa dheena jaanii kijiba torban sadii fixanii jiran torban afurafaa mataa ol naqanne kun obor fourth week osuma kana nu baatii takka baatii lama sadii lakkaa'u deemna jechuudha ummata joonjeessanii kanaaf oromoon waan ala eenuuf waan ga'eenu dhiifne kara dandeenyu hundaan zinnar sangaa fi qamadii fi jinni jaankaa isaanii kannitu uleetti bitan uleetti fin ittistu waraana kee itti hidhachiifadhu boru ganama yoo jigiin takka dhufte waraanuma san tuutu salfii seenee karaa 4 kiiloo sii dhufaa beekadhu taana jala murii beeke kanaaf qabsoon gama hundaan finiinu qaba fincillinis dhohuu qaba oromoon akka jirtu jiguu qabdi mana addunyaan guutuun arraantan Itoophiyaaf gurrafannaa jirti oromoon jiguu qabdi mana oromoo karaa hiitees caccabsuu qabdi warra isaan rakkisuus maali kanatti bilbilu namatu soo kanaafu jara keenya jabaannee falmachuu qabna wal ijaaramuu qabna aboonatti hin bilbilin don't call me please
kanaafu gama dandeenyu hundaan qabsoo teenya finiinsuu qabna gabaa waan qabaniin dhaqatan qabsoon namu ani maaliin godhaa jira an saba kiyyaaf maaliin gochuu danda'a ani biyya alaatiin jiraa'e diinagdeen akkamittiin bira dhaabbadha akkamittiin tiwitarii godha akkamittiin sagaleen bira dhaabbadha ha biyya keessa jiru maaliin gochuu danda'a karaan cufuu danda'a hiriiran bahuu danda'a waboon gargaara waboon hidhachiisa biltsiginnaan diina keeti oromoo biltsiginnaan diina keeti diina gurraacha ka arrallee si balleessu jiru ka barullee si balleessuuf ta'u ka ilmaan keessi jala nyaachaa jiru akkanatti fitti hima abbootii garaa hallayyaa alaa galte tana firraa dhorwa kana jabaadha walit dachaana ka'uu qabna oromoon karaa dandeenyu hundaan fincila grand rally oromiyaa guutuu geggeessuu qabna oromiyaa guutuu keessa akka walaayitaan baasanii ka'uu qabna yoo kaane tokkummaan kaane haa dhumnu yoo bilisoomnes bakka takka haa bilisoomnu karaa cufnes bakka takka kaane haa cufnu hidhannoo hidhachiifnus bakka takka hidhachiifne haa lollu waan godhuu qabnu hundi namu waan danda'u ifirraa bahee godhuu qaba kana isin injaa fayyaa nagaa nagaan tura